Oromummaan mataan isaatu ilaalcha beeku. Ilaalcha ideoloojiidha. Ilaalcha qabattee Oromoo akka Oromootti akkaataa itti atti world outlook qabaatu addunyaa akka itti ilaaltutu jira akka Oromootti taate jechuudha. Oromoo irra dhaabbatte. Ilaalcha sana umurii amma irra jirtu kana taate waa'ee Oromoof Oromummaa hojjechaa osoo jirtu gaafa masaraa mootummaa seente waan Oromoof hin taane sirna Oromoo tokko hin hammanne yoo hojjette Oromummaan Ibsaa Gammadaatirraa wanni mulu qabneef hin jiru beeki. Dhiiga Oromoo qaba malee ideoloojii Oromoo qabattee yoon seenne masaraa sana teessonarra ilaalcha Oromummaati yoo qabattee masakamteen teenye akkuma irra kaanii seena keessatti Oromoo ture siin jedha malee namni Oromoo bu'aa buuse siin hin jedhu. Namni immoo Oromoo Oromoo qofa bulchaa jira moo Oromoo bulchaa jira kan jedhamu sadarkaa Oromiyaatti qofa kan akkas jedhamuu danda'u. Sun naannoo irratti danda'a. Prime Minister for that matter inni paartii bilchiginnaa jedhamu qaba. Paartiin bilchiginnaa jedhamu kun immoo sabummaatti hin amanu hinumaayyuu hin qeeqama. Baay'ee balaalessa. Waa'ee Oromoo waa'ee Amaaraa yoo kaaftee waaltaa raggat jedhameeti qeeqamta. Waa'ee sabaayyuu kaasuun sirrii miti akka paartichaatti. Oromootu biyya bulcha jechuu dhiisite jechuudha. So paartii sana kan ibsamuu qabu. Paartii bilchiginnaa jedhamu tu biyya bulchaa jira. Achi keessa afaan Oromoo dubbachuu danda'a. Sun homaa miti. Yoo dubbates afaan sana afaan hojiin goone dubbachuun kaa'anii mana isaatti dubbachuun yookaan Facebook irratti barreessuun waan uummataaf jijjiiruu hin qabu. Mana murtiitti namni afaanichaan dubbachuu hin danda'u. Yaadataa gaafa tokko. Mana murtii turre waan yaadadhu tokko sitti hima. Ilaa abbaan seeraa Oromoo ture afaan Oromoo dubbata. Abbaan alangaa Oromoo ture afaan Oromoo dubbata. Abukaatonni Oromoodhaa afaan Oromoo dubbatu. Hidhamtoonni hundinuu afaan Oromoo dubbatu. Achi inni ragaa ba'uu dhufe immoo afaan Oromoo malee hin beeku. Achi daanyaa afaan Oromoo beekuuf nama afaan Oromoo beekurraa gara afaan Amaaraatti turjumaanni godhamaa ture mana murtii federaalaa. Nama afaan Oromoo beekuuf gara Amaarinyaatti turjumaanni godhama. Turjumaanni kan Oromoo eenyurraa namicha afaan Oromoo qofa beeka namni ragaa bahuu dhufe suni. Kutaa san keessa kan jiru namni afaan Oromoo hin beekne hin turre. Sababii afaan hojii federaalaa Amaarinyaa ta'eef qofa afaan Oromoo fayyadamuu hin danda'amu hojiitti. Argitee rakkoosa. Luuk, kun amma qaanyii guddaa miti. Kuni nama qaanessa jechuun bakka kana dhaabbachuun si qaanessa akka malee uummata amma kana bal'atu amma kana gahu dinagdee amma kana gahu keessaa baate achitti afaan kee dubbachuu dadhabuun. Namni gaafa afaan Oromoo dubbate tokkoffaa namni hojjettoonni hangaa'oon olaanaa kuni sinfanyaa akka waan jedhamanii tokkotti of ilaalu beektaa. Isa san baqachuudhaaf beekan isaan kana godhan. Wanni akka hin jedhamneefidha. Xabbaabii akka hin jedhamneefi. Xabbaabii. Baay'ee wanti nama afaan Oromoo haasa'utu afaan Amaariffaatti walitti natti haasa'ee ani afaan Oromootiin natti haasa'uunaan dhumarra jabaadhu akkamatti afaan Oromootiin haasa'aa deema inni hin jedhee nu biraa deema. Inni garuu afaan Oromootiin itti haasa'u dhumarra natti haasa'ee deeme ta'a. Si galee? Maaf akka kana godhan illee siif hin galu. Eenyu akka baqatan namni amma hoolanii eega ofii baqatti beekte. Osuma sareen ittiin dutin eega dhuma ishee duuba baqattee fiigdee gamanaa galte. Waan sareen yookaan sardiinitti dhufetti fakkaata duuba ishee yeroo sochoofte. Warra ammaa kunis beeku ofumaa of baqatu namni isaan si'atu illee hin jiru beeku warra biyya bulchaa jiran kana. Ofuma isaati. Ofuma isaati osuma afaan Oromoo ta'u inni Oromoon dhumarra faasiin jira haasa'ee xumuree qofa beekta. 2018 barnamni ani Oromoodha hin jenne hin turre barnamni baay'een ani Oromoodha jechuun hin turre. Har'a santu jijjiirame. Koompaasii isaa jijjiiraman malee. Ka'eeka. Tokko sila wannaa Oroliyaanaan kaasirratti dabaluudhaaf wannuma dura ka'e tokkotu gara kanatti dhufe iyyuu
sila nama lakkoofsaan namoota nama 50 dhibba hin caalle inni kana keessa bakka bakkatti socho'anii gocha akkasii hojjetanii maqaa sana kennisiisanuu kan jedhu. Tokkoffaa jalqabuma on Yaadig jedheen turre tokko akkuma sila sin kaastan inda Yaadig jedhaate malee kan dubbatu namtichi duraanii sunu takkaatiin uummanni Tigraay jaallatamu jibbamus Tigreetu biyya bulcha jedhanii hin beekanu miti. Oofishaalii wantumti kun akka jedhamuuf garee kana jechisiisu akkuma godhanitti ta'ee ismatu jedhe jaallatamu jibbamus Oromoota biyya bulcha jedheera. Achuma ka'e. Achii ka'e garuu gareen amma wantoota fokkuu Oromoon madaalle asiif achitti hojjechaa jiran kun amma labuu kana keessatti akkuma Oroliyaanaa sila waan karaa boolee sana naa kaase waan naannoo labuu jamuu kana marmaaruu nan beekaan bifa nama qaaneessuu danda'uu fi Oromoon tokko dallaa jala ciisee sharaa jala tuuchiisu sonne daabboo biddeena jedhu hoteeluma hundura isaa kana jiru keessaa immoo dubartiin Eertiraanonni babbareedni kun riikuma 300 hanga miliyoona tokkootiin carataadhaan bitatamantu jira jechuudha. Labuu kana keessatti. Eessaa dhufeeti akkamitti dhufee dhiisi. Caalbaasiin gaafa ka'ee birrii kaashii warra of hirkaa dhabanii konkolaataa ofii qabsiisanii konkolaataa biraa manaa fichisiisanii qabsiisanii ganama ba'eesii kennama jedhanii biijii sana mo'atamee. Inni lammaffaan namoota kana guruppii namoota kanaa gaafa laaltu anama qabatamaan hin beeka. Gaafa laaltu ganda tokko gara rabbii dubbachuudha. Ganda tokko ganda sana maqaan naatu ganda yeroo jennu warruma sarara tokko distaansii akka kiloomeetira 50 caallee iddoo namoota jiran maqaa Oromoo irratti hojjechuudha isa jennu. Saba guddaa kana digireed gochuudha isa jennu maal isa jennu over million namni tokko maltii miliyoonarii irra dabarfatee biiliyoonochin maqbar jalqabe jechuun deliberately waan hojjetame tokkoffaamuu namoonni kana hojjechiisan nama ganda isaati jechuudha. Kanaaf environmentii kana dhufe Oromoon kutaa biraatii dhufe tokko iddoo akka sanaa dhufe ayi jara kana carraan kan jaraate jechuudha jalqabeera jechuudha. Keenyaa miti Oromoo miidhuu osoo hin taane Oromoo jaraati. Abaluuti jedheetiin fatteen saffaareetiin ilaaluu jalqabeeti. Kanaaf wanni kun gaaraa isa ka'uu jalatti isa bal'isanuu asittis wanti godhamaa jiru kun warra ganda tokkootiin warra godina tokkootiin gaafa ta'ee boriituu tokkummaa Oromoo iddootti miidhaa guddaa fiduu hin danda'u. Gummiin keessoo kun booddee dhoohee inni waa tokko namni marfee tokko osoo hin urin argannoo tokko osoo hin fidin wanna saba fayyadu tokko osoo as hin baasin gaara sana ga'ee gaafa argitu kaleessa iddoo kana si wajjiniin ture. Akkamitti Oromoon inni biraa immoo jalaa qabee hojii hojjetee jijjiiramuutti amanaa. Egaa akkas ta'ee inni kun leegaal saamicha leegaal ta'e yoo ta'e saamicha illeegaal ta'e ittoo galtes uumaa tokko jechuu miti jedhee dhaloota akka kanaa kana hin oomishuu booddee walitti nama hin deebisuu. Ani yeroo tokko wanti mootummaa yaadda'uu qabu maaliif akka dhuunfaatti akkana yaaddeessu iyyuu hin beeku. Inni mootummaa wanti jedhamu kana iddootti hin qabataa'e dhuguma rabbii dubbachuudha. Wanti adda silaa otoo Oroliyaanaan hin dhufin ibsaadhaa kaasaa tan tureen. OMN baay'ee biriiliyaantadiitti deemaniiru dhaggeeffadhaa guutuu isaa. Akka sanatti Oromoon sadarkaa diibeetu waa gochuurra yoo hin geenye irra dibaadhaan deema ta'e wanti keenya kun akkam ta'uu danda'a. Sila ibsaadhaan waa tokko lama irratti kaasneerra. Nuti dhalannee wayyaane anna ka jalqabne 97 booda beektu. 97 hamma 97tti intinidha infraastiraakchariiwwan garaagaraa bu'uuraalee misooma ijaarsa qofa ture Oromiyaa keessa biyyoota saboota biraa keessa. Sana erga hojjetanii biyyattii of harkaan gaachuu isaanii beekanii booddee qabsoon 97 magaalaa kana keessatti isaan irratti gahe waan arganiif automaatikaalii jijjiiramanuma tokko ka'anii hannumaa fi
balleessu basbasaatti. Inni isin maaliif qe'een kun kan isaaniitii miti. Qe'ee kana turuudhaaf immoo yoo saamanis gaaraan isaan isaan xiqqoodha qabanillee hin turre. saamamu baay'eedha bal'aadha isaan gaa Sanaaf hamma hojjennu Kaayyoon hojjennee hin kan galle waan ta'eef jalli kan jiran kaayyoon jira isaan sanuma. dhufaatiin isaaniis kanumaafi. kanuma. Ati immoo abbaa qe'eeti. Eenyu hattame? Abbaa dirreeti. Dirree keessatti kennine. Akkamitti dirree keettis kun sitti ulfaata? Ta'ee ta'uni. That's the point. Yeah. Isa Naajeeriyaa kana. Eh, Isatu intala wayii gara labbuu kanaa fudhatee 500 waliin bule. Namichi Adaama santu intala sana barbaada jedhee raawwatee Ajaa'ib. birookeridha miliyoona tokko kaffale. Kun kaa birookeriidhaaf kaffalame beeki. Agganaanyidha miliyoon. Haga intalli fudhattu immoo laali. Amma kuni maalidha? የተሽሎ የመገኘት ነገር ነው። fooyyooftee irraa argamuu fi namicha sanarraa hagam akka birrii baasuu dandeessu. Waan sanatti hagam invest akka gochuu dandeessu argisiisudha beektee. Akka sanitti namichaan bahaa jiru shawaa bahaa jiru kun torban 2 booda barbaachan intala sana argatee dallaalan jedduu tarkan tokkicha turkii dhokaasaa bulee namichaan galgaluma tokko fudhatee galee ganama geggeesse. Isheen haga mallatteesse waan naa beeku. Warri intala barbaade garuu miliyoona tokko argate. Look. Sigalee. Intala baruu wajji suura ka'isaan jira namni suura namaa baatee deeme. Yaa. Yaa kakku. Mee abboo kana keessa baanee ibsa waan biraa yaa taphannu. Ajaa'ibuma yaaboo. Wanni dhaga'amu. Wanti hin dhaga'amne hin jiru. Kana yoo irraa haasofte illee namni abdeeti yookaan inaaffa. Namni ta'e baay'ee Oroliyaan waan balleessitu itti fakkaata yookaan inaaffadha siin jedha akkasumatti namni beekamaa. Wanti fokkisaan ta'aa jiru garuu 1 fi 2 miti waan himtee dhiistuu miti. Wanni baay'inni isaa jechuudha. Osoma daa'ima ta'ee oliif gadi kan deddeemu ta'e gandaa xiqqaa kana hin corattan malee osoo dhageesse ofirra gaddeesse gaafti nuti kophaa kolfanii jirra beeki. Ofumarra gatteenye. Namni kophaa kolfe taanaan already maraatee yookaan saayikooloojii tuqamaadha beeki. Dubbichatu psikoloojii ta'a. Ituma yaadda beektaa. Akkasuma ta'utuma amma baala gizee miti amma kaa'u utuma baala gizee ta'ame akkas ta'amaa kan jedhu immoo gaaffinatti akkas ta'amaa ta'amuu aadaan safuun osoo darajaa sanarra geenye immoo akkam ta'anadha beeki. Isaam kan gaaffii namatti ta'u maaliif reegreeshiniidha barroonni akkasii waan dura gochuu hanqatan tokko wanna saayikooloojii keessatti reegreeshinii waan jedhamu jiraami tsatsat gaabbii. Kaakunoo jaartiin fa'aa lipistikii fa'aa dibattu reegreeshinii jedhama. Amma warri kunis waan duraan isaan dabre san akka barbaadan utaalanii faca'anii gochuu qabna jedhan sanii amma maallaqaan gochuu itti jiran jechuudha. Bakka sana namni darbuu dadhabee keezii dubartii tana bira. Gaafuma alaa dhuftu bari wanni isaa talaalliin isaa kennama beektaa gaafa dhuftu gaafa Intalli itti bareedinaan birrii hidhaadhuma tokko tiippii kenneef kan nyaatan kan lumu 2,000 tiippiin sana ol dhufe. Achi ijoolleen caasan jala deebiteeti maasaa kunetti baay'ataa jiranii fudhatan beekte. Gurbaa kun immoo bilginnaadha. Intalli Oromoodha yaa fayyadamtu dhiisa gaafa biraatan deebi'aa jire beekte. Gaafuma sana jalqabee namichaan mucucaachuu jalqabee beekta. Kabiraammoo silaa yoo amma akka itti Oromoon jiru kun akkana sila waan ta'eef ergama bulchiinsi Abiyyi kun dhufe magaalaa kana keessatti wanti baay'ee tokko afaan Oromootiin kadhachuudha beektee. Wanti kun akkam ta'a jechuun egereen biyya kana egereen Oromoo
adeeroon tuni maqaan akkas bareedu jecha akkas bareedu sun amma gaafa karaara namni odumaatti deemtu adeero waan daaboo osoo siin jedhanii ofirra garagartee gaafa nama keenya ta'uu argitu. Adeeroo mala. Akkamiidhaan itti fufame wanti kun? Meebii amma si muddatee beekanatti fakkaata kun karaa kana. Ani jamoo kana ooltee ilaalte ta'e akkuma balbala ittiin godina itti bahu sanaa fakkaata. Haalli amma dargaggeeyyiin ijoolleen umriin xixiqqoo haadhotiin abbootiin buqqaaniituma dhufanii naannoo kanarratti qubatanii itti kadhaan kun gaggeeffamaa jiru jechuudha. Isa egaa hunda irratti hojjetame yoo jenne ani yeroo tokko tokko maaliin parsanaalii is my opinion wannan duraan akka yaa'ulus umurii kanaan mootummaa sadii argineerra jechuudha miti. Dargii argineerra, wayyaanii argineerra. Yeroo wayyaanee keessatti immoo mootummaan lama argineerra sadaffaadha kun. Wayyaanee isa kana yoo ta'u Mallasaa argineerra, Hayilamaariyaam argineerra miti. Bara Mallasaa yaadattoota Finfinneen guutuun kadhattoota naannoo Tigraay irraa dhufanuun guuttee turte. Magaalaa kana keessatti Tigree kadhatu gaafa argine kasaastuudha jenna waan yaadatta ta'e. Tigreen kadhatus kan qoraalii jedhus kan tolobalee jedhus kan daakuu gurgurus kan daabboo gurgurus basaastuma hin kan kadhatus basaastuma hin dhagin kadhaadhaan magaalaa kana kan guutee ture Tigree ture. Yeroo Hayilamaariyaam immoo kadhaa osoo hin taane waan biyya godinaa isaanii. Ministiroo maal kana kan ta'e warra kibbaa ture yaadatta ta'e baay'ee baay'atanii turan. Baay'ee biyya rakkisan malee. Mootummaan mootummoonni nu argine kun yeroo dhufan kana keessatti sirna kadhaa kan dudduubarraa dhufe historical background gaarii qaban cimina kadhaa irratti kan qaban hin beekamu jarri sabuma bataskaana kanaan wal qabataniitiin jiran inni hin beekama maqaa dhabuun barbaachisu inni ammas qo'ameedhuma inni akkuma jiru itti garuu as here and there baay'atee yeroo tokkotti waan haaraa arguudhaan baay'ee nutti fakkaatan maaliif afaan oromootiin yeroo kadhatamu argaan turre waan ta'eef. Kan ammaa kanas yeroo inni jedhu kadhaanas ta'u wanti tokko akka weeraraatiin dhufu tokko mootummaa hordofaa waan akka irratti hojjechiifatanuu amlikoo wayis natti fakkaata. Warroonni sun well oriented rakkatanis rakkatuu baatanis wanna irratti hojjechiifamu waan natti fakkaata. Maal jedhu durii Ixoos baga yookiin immoo re'eedhuma kanaan namni qaleenyaan gaafa micciirama magaalaa keessa naannoo tokko hin jiru. Wakkaatu roobaa beelli hin jiru seeta. Wakkaatu roobaa lafa hin qabaanne beelli jiraatee dhiise wakkaatu roobee atamma lafa hin qabaanne maal qotta? Ooma. Qarshii hin qabaanne maaliin madaabaraa? Hangaraan. Kana amma namni baadiyyaa amma kamuu wanti tokko qottabatee qarshii 500 kuma tokko caalaa of harkaan qabaata namni baadiyyaa tokko. Hin qabu miti. That means xaafii kiiloo 5 yookaan 10 qofa seef godhatee jechuudha bara jiru isaa keessatti. Xaafii kiiloo 5 ganna kanan baa namni tokko. Akkamitti yaadamu? So xaafii kiiloo 5 qonnaan bulaa 130 bitee nyaatu qabna ari'a. Isa dhiisi isaa amma duraan karaa maaliif isa kai warra footoo dhiisi. Hin jiru malee. Haadholiin abbootiin keenya akkatti jiraataa jira. Asmaatiidhaan jiraataa yeroo inni yaadnaa yoo ta'u. Asmaatiidha amma beekte waan ati haasofte kanarratti amma akka ati naa jettetti amma gaafa irra deebi'ee raammachi jajjabaan magaalaa kanaa ijoollee keenya beekta. Kiishaa jalqabee haga makiinaa nama saamutitti kan gahe ijoollee keenya amma liideriin guruupii jajjabaa. Gaafa laalu hattuun ammaallee sirnuma kana wajjin bada beeki. Waan akkasii kun danda'ame immoo warreen hannaan magaalaa dhufan yookaan karaadhaan magaalaa dhufan kun akka kamitti magaalaa kanatti amma warri Tigraay wanti sitti tolu hin baane magaalaa kana. Jireenya ofii fooyyeffatanii jiraachaa jiru. Warri kibbaa immoo qaxisuma hawaasaatti gadi baqatan.
Inni har'a magaalaa kana gale garuu wanni fe'ee yoo dhufe sulultaa burraayyuu yookaan xaafotti gadi baqachuudha. Takkaa dhufee jalqabe rinciceetuma waan gochuu qaba asumatti. Inni sadaqaa naa godhaa jedhus, inni adeeroo jedhus, inni na hirphaa gumaan qabaa jedhee karaa salaalee dhufe eega ta'e akkuma ta'etti dandamatee jiraachuu danda'u qaba yookiin. By the way, magaalaa tokko keessatti duudhaa mannoo aadaa afaaniif aadaa jijjiiruu keessatti wanta akka sanaa sun dhiibbaa xiqqoon qabu beektamti. Diimoogiraafii jijjiirratti baay'ee malee. Amma afaan Oromoo qonxoo kun durii yaadattoo ta'e safara koobilistooniin dhakaa babal'aa kana lafin beektaa miti Finfinnee kana keessatti golasii. Sun bar piroojeektii Haayile Sillaaseetiin dhakaa guddicha tokko amma kun naannoo qeeraa kana keessa jira Carqoo Seeriyaa naannoo Sabaattanyaa sanaa achuu ajjal pirezidaantii dudduuba karaa Kaasaanchiis keessa safara Wezaroo Birxaaluuwwanii kana keessa kan jiru kuni dhakaan buusaa suni koobilistoonii Haayile Sillaaseetti fayyadamu. Inni piyaasa faara jiru tokko. Gandoonni akkasii suni gandoota amma Oromoon kun yeroo baay'ee magaalaas galee ba'uu maal isa jedhu yookiin gurguratee yookiin bitatee qarqaraatti achi galaa ture. Gandoota akka sana keessa carraa galuu kan qaban warra kasada gurguran warra qoraan gurguran qofa dur. Jarru afaan tokko funaananii baranii sintinoo baziinaayil wagaanoo birraamtaa birrinkaa birru saduu kana qofa beeku. Kan amma afaan hasiliitiin afaan isa cuunqoodhaan keessa seenanii yeroo kadhatanu yeroo himatanu yeroo fudhatanu daa'imti maal kun beellamee xiqqoo nuumsan manaan hojjetaa jiru beektaa gara tokkoon wanti inni gaariidha jedhee fudhatu jiru gara tokkoon irratti ta'ee jedhee hojjetamee fudhatu gara tokkoon na gaddisiisa aliifi naan bulaan tokko akkamitti jiraachuu danda'a marga nyaatamuu namni akkamitti kan uummanni ardii kanarra yaa'u kun hunduu lafa qaban seeni. Hin qabu. Dargaggeessa ammaa nama duratti inni sirni kun amma sooshaalizimiidha moo kaapitaalizimiidha moo maalidha moo inneetiin onnoo jira. Sooshaalizimii otoo ta'e gaariidha iyyuu jedha yeroo tokko dargaggeessi bal'aan kun hanga tokko waa misoomsuudhaaf carraa argataa ture akka bara dargii sana nyaatee buluu danda'a ture. Amma namni hangarii guddaatti kan deemaa jiru. Gogiinsa qofaan horiin dhumtee qofaan wanta ta'e beelli bu'ee jenneetu nuti barre sadarkaa hiyyummaa biyya keenyaa kana ibsuudhaafu waan barre tokko qabna. Dirqama bara tokko bokkaan baduu qaba namni beeleera jechuudhaaf. Bokkaadhaa roobaa jiru cabbiidhaa bu'aa jiru namni beeleera jennee naasuuf nun dhuma malee lim jedhee dhukkubsateera jennee naasuuf. Bokkaan roobnaan biyya kana bakka beelli hin jiru akkasii miti. Qananiitti fudhannaa malee. Yaa garuu sana caala kan namni baay'ee rakkatu. Meeqa ishii bara kana akka kanatti roobaa ture Oromiyaan kuufatu jiraare birraa kana beelli hin jiru Oromiyaa waan roobaa yaada hin jirre. Eeyotu caarraa argatee boote sababa waraansaatiin namni kaan akkatti bahe magaalatti ol baqatee lafti qonnaa duwwaa bahee jira. Mootummaa yoo ati hidhattee maasa kee qotatte inni ati akkatti maasa kee qottee waan shanii taateef siin jira mootummaan beeke. Maasa kee qottee magaalatti ol hin deebitu achumatti haftee ijoolletti makamte malee. Oppozitii amma kan ambar roobuu miti. Oppozitii kanaa immoo kan sila jennes nuti immoo ta'utti jira. Bar biyyi kun kan argate GP miliyoona tokko kennaa. Kan dhabe immoo kan amma nu haasofnu kanatti jira. Waddaazitii maal jechuudha wanta kanaa kun. Ani bare warrumtii biyya kana bulchan warri biyya kana gaa'el godhaa jiranu. An sammuu akka kamii akka qabataniitiin illee amma wanti warrumtuu gassaa kuni maal jedhu uummata kanaan maal inni walga'een jarri walitti qaban haasaan jarri walitti ajjiisan irratti dubbatan waa'ee biyya kanaa wanti jarri dhiishuu ajandumti jira maal inni amma nuti alarra teenye hojii keessan jiru. Mootummaatti hin butannu jiru kan jedhaman egaa jarri akka jaraatti biriiliyaantii jaraa ofitti haratanii sochoorrataniiti achi biyya gaggeessaa jiru.
ajandaa jira maal wanti isaatti jira yoo laaltu tokko shooksi godha. Biyyatti miidiyaan milishaan laayivii si waraabatti daandee deemisiin jettutti yoo beelofte qirsi hin jiru beeki. Beeloftullee hidda mukaallee nyaattee jiraatte. Hidduma mukaa nyaachuudhaa siin eegamtu milishaan amma gadi baate magaala kana. Ispeeshaalii Oromoo magaala kana mashagee jiru haa ta'u jireenya qananii jira sitanima. Beela illeedha. Kolfaa gadi baatee waggootee aspaaltira deddeemuu dandeessa. Akkas kiiloomeetira 30 magaala kanarraa gadi baate taananii bakka wanti firratti qabdu hin jiru. Yaa waaqa koo jechuu qofa malee yoo si dhiitallee lettee fudhachuu malee mormuu hin dandeessu. Sanuu sirra dhaabbatee laayivii si waraabatti jedhi siin jedhan aduu jechuun didduu hin dandeessu. Osoo beeloftuu quufee jetta beeki yoonee dur namni Gondaree naa bilaa watteen iyyatan dardare ahun bal'aa siin jedhamti osoo beela'ee jiru. Nama keenya amma milishaa baqachuuf jecha kanatu muddatee jira. Osuma siin ta'e naa ta'ee darsa koo jedha. Si galee? Inni andi baqqaa kanaan sirraan deebi'ati waan inni jedhe tole hin jenne jennaan. Tinnishuu Egzaabeer ነው በቃ ኦሮሚያ keessatti milishaa. Maal akka godhe beektaa mucaan tokko. Milishaa wayituu bakka ta'e dhiituudha. Taa'eetan kophee dalagsifadha. Fiigaa dhufeetu daandii suni asfaaltii uffifamuudhaaf daandii cinaa tuubboo galchaa turan tuubboo bakka itti ujummoo sanaaf qadaada hojjetan kun boolli gadi fagoon tokko hin jiru. Darbeetu jira. Milishi kun dhaabadhu maal jennaan ashawaa amma daamtoon irra deemee dabarfate asiin dhufee gana asfaaltiin itti naqamuudhaaf kaatiraameen daamtoota irra ejjeteetu dabarfate. Mucaan kun immoo irra istireet irra deemaa jiru akkas jira. Akkamiin irra ejjettee ceetaatii jedhaan achi darbuufan eessaan hin darbaan barbaaddu samaa irraa hin darbituu jedhaan bishaan kun. Maal jedhan akkaman godhanii amma iqirtaanaa godhaa kaa'edha. Aareetu fiigaa dhufee bishaan kun dhiitaan beektaa nan dhiita hoo jedhu mucaan jalaa kana zooloo jedhu miilli isaa kun miilli mirgaa kun tuubboo sanatti galeetu kufa milishichi akka malee kufe dhagaa dhiite tuubbuma sana dhiite gurbaan saatame kun onni isa dhiituudha jedhu isa bira dabarsee dhagaa dhiite kun naheetu milishichi miidhamuu isaatiin anaan anxoosii keessa na ba'u ana dhiituutti miidhamtanii maaluman taaga anaa dhiitamu hedheetu dhidhiibaaf beektaa. Asi dhibbatee ol kee achi garagali jedhee dhiiteen aariitti ba'a ammas kan baasiin jechuu barbaadeetanii isa si rukutuu dhufe inni alaamaa sana saateetiin waa biraa dha'uu isaatiin inni miidhama si miidhuudhaaf miidhama isarra ga'eef ana miidhutti miidhamtanii anaa miidhuu jedhaa jira jechuudha. Galee. Si kabaluudhaa dhufee si bira dabarsee poolii tokko elektiriik poolii rukutee harki koo qubni koo na rukkutu. Anaa dhukkubu na dha'utti qubni kee dha'amee jetta bara anaa dha'u naan jettaa manumaan deebiste. Amma yoo mana nyaataa faasiintee ilaaltu. Namni waan foonitti fa'aa aarii bahaa jiru sitti fakkaatu. Ispeeshaalii foonitti. Kaanibaalizim ani immoo maal natti fakkaata beektaa? Kaanibaalizim jechuun baay'ee foonuma kan akkitti kaanibaalisti ta'uudhaaf namni wal nyaachuuf deema afaan natti fakkaata. Yoo ta'u foobiyaa namni kun bari geeddarama beektamni. Har'a safaraa dhaqeen ture beekta naannoo gara gooroo kana. Achi namichaan hixaanii gurgura beekte hixaanii maayikiidha. Dhufeetii na bira dhaabbateeti maayikii isaatirraa itti banee sirba
michuu seenaatti bane beekte. Galata Wabooti har'a geenye sirba jedhu kan itti bane ixaana Harargee kana gurgura beeki. Amma isaati Tigree kadhattuu hundatti kaseena jennu sana sii fide beeki. Sirba akkasii itti banee uffata abbaa gadaa uffatee ani bakka sirbicha itti banee tuma laphee kun ilaaluuf na bukkee dhaabbatee seene beeki. Dhugaa siin jedha. Bobbaa diina meeqa jala hafnee Galata Wabooti kinuu har'a geenye jedha michuu seenaa achi yoo sirba. Inni isa jalaan sagalee qallaadhaan immoo ixaana bitadhaa jedha. Maal namichaan sirba bukuufis irra marsee itti bane katamaa qixxeetti immoo lapheedhuma nu laaluuf ilaata jedhee achi gadi baanee bakka biraa deemne beeki. Mana sana kan jiru ijoollee lafaa dhufa already waggaa 8-27 hin geenye kanaadha manicha kan seenu. Hundi isaa goofaree filee jira. Hundi odaa uffataa. Ispeeshaali tiishartiin Haacaaluu Addabaabaayii san gubbaa irratti hundatu uffata beeki. Irra gadi taa'ee akka takkatee nyaata beeki. Namni waan foonitti aari yooni qiimi yaallabbi nagartaa qaalle gaafa ani qiimni sitti qabadhee si eeggadhee si argadhu akkam akkan si godhu ilaalati yookaan akkam akkana gootu. Si galee gaafa daa'imaa namni daa'immaatti si arrabsee ati guddattee jabaattee itti dhufte ciniinnachaatti qabattu sana argite waan akkasii kanaan ta'a beeki. Namni waan boruuti egereedha hiyyaadhu amma namni keenya. Deebi'ee amala Eertiraanonni ganama siingiliirra taa'anii galgala ka'uu tokko. Amma naannoo 22 yoo dhatte Eertiraan halkanis duddee guyyaa dugdi Tigreenis akkas gooti bukiiti. Naannoo 22 Galaan, Laaftoo, Jamoo. Amma Oromoon immoo maal jalqabee akka isaanii sana 24 hour foonirra taa'ee nyaachuu dhugiitii miti. Irruma taatee achumatti dheedhii achumatti shaglaadhaan achumatti waan biraatiin fichisiistee jijjiirseetuma achumatti irratti gara haashachuu kan. Aadeffannaadha amma kun beeki. Si galee wantoonni nuti aadeffannullee bu'aa fi miidhaa isaa namni adda baasan jiru. Achi yoo galtu akkamitti akka galtu ati arfaniinis deemi galii haadha kabbadaa riiboon galtee jedhiinis galuun kee galuudha. Kan Eertiraanotaa garuu waa tokko si kaana odeeffannoo si kenna. Eertiraanonni hundi jiraatu hojii qabu. Hojii qabu sana. Hojii qabu. Biizinasiin jiraayi. Biizinasiin kan jiraa kan looncuu miti biizinasii sharariitii hojjetu jirra. Biizinasiin looncuu wagguma humna qabdu qofaaf utaaltee qabatta. Gaafa humna hin qabne utaaltee qabachuu hin dandeessu. Hin dandeessu achumatti hafta. Kan sharariitii garuu yeroo tokko diriisa nagooti. Digirii 360 iddoo teessii. Bakka ittiin waa qabame signaalii sana dhaggeeffattiidha itti fiddee iddoo sana keessi yoo barbaadde immoo xiggiirrachi dorgotee keessi goggogsitee nyaatti. Fataa itteetuma qaamti jechuudha siin. Maaliif? Durii wajjin wadirfachuu jalqabu. Biizinasii sharariitii hojjetu jarri. Neetiifiidhas biizinasii baha Afrikaa keessatti Eertiraanonni hundi jiraatu biriiliyaantiidha. Lakka yeroo ammaa kana naaqfaan birrii Itoophiyaa caaleera. Naaqfaa 100,000 biyyatti horee utubanni kan horee jiru Itiyoo Eertiraa araarri kun bu'ee jedha. Asumaan naaqfaa 100,000 fudhadhee Itoophiyaa keessan kana seenee jedha. Boodarraa qarshii kana leegaalii baankii Itoophiyaatti zaratu lakkaa jirra. That means 300 ta'aaf jechuudha. Naaqfaan 100 kan jira. Birrii Itoophiyaa 300 ta'aaf miti. 300
waan poostaan ergamu qofa buna wantoota kun baaltinnaa jedhaman kana Baaltinnaa. foon uuma xiqqoo poostaadhaan kaartooniin ashaganii EMS Essential Meal Service jedhama. Isumaan ergamu kana jechuudha. Wanti birrii 300 Itoophiyaadhaa bitee waan akka xaafii, waan akka bunaa, waan akka saliixii, waan akka maaloo godhee 300 waan bitamu jechuudha bitee directly wal malagaan hojjetan jirru asmaraa amazu asitti ergaa natti mabar. Achitti wanti qarshii 100 bite miliyoona tokko naakfaa miliyoona tokkotu gurgurama. Yeroo Eertiraa. 300 Itoophiyaadhaa waattiin bite miliyoona 3 naakfaa ta'ee dhufaaf ammas. Yeroo duraa sana isatti achi immoo ammas waan miliyoona 3 bite ergaa jechuudha. Amma an maltii miliyoonaridha jedha. Inni amma taa'ee isaa 24 hoo dhugees kan hojjetee ganama inni hirribaa ka'e mana poostaa dhaqee waa ergee dhufu jechuudha. Waan guruppii sana ta'u walitti buusanii aksiyoonaan waan ta'e bitanii Eertiraatti ergu. Firii maarkeet wanti mallas biyya kanarraa balaan guddaan mallas Itoophiyaarraa dhaabe hoo jiraata Shaabiyaa birrii itti jijjiireenaa qafaa jiraatiin achi ari'ate keessaa ikonomii Itoophiyaatti narra gaagga'e keessaa tasgabbeessuu ikonomii biyya kanaa keessatti miinaan guddaan mallas taphate maal inni ikonomiik saakingii Eertiraa kan ofirraa dhaabe jechuudha. Siigalee amma ikonomii biyya kanaa namni to'atu hin jiru. Waa'ee infileeshinii nama naaleet godhuun argitu bar. Paarlaamaa irratti waa'ee ikonomii nama dubbateetuma waan quubsaa fakkaa argite beektaa hin jiru jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Baay'ee nu fagaattee deemteerti. Kanaafuu poolisiin Itoophiyaan ikonomii irratti hordoftu kun Eertiraadha baay'ee tokko haala mijataa uumeera jedhee tajaajila. Kanaaf kan jarri amma fataadha taa'anii halkan hojjetaa bulanii taa'anii oolu. Akka kan keenyaa sana lafa gurguratanii ittiin kilaashiidhaan waan xarmuuzii qaruuraa biiraan banne jedhanii waliin utaalan jarri bar. Kan jarri guruppii hojjetanii taa'an suniifis waa mari'ataa waltajjii jiraati. Hin socho'an nama dhufee bakka bu'eennan tokko deemee hojjetee dhufu waan hin taa'aa jiru. Inzilaalinat nu akka Itoophiyaawwiin kun jedhanii jala laalanuuf sii galeera. Jarri baay'ee deemanii waan sirriibaa tokko waan sirriibaa. Baay'ee malee. Baay'ee deemanii. Garuu ati lammii biyya Itoophiyaadhaan kana taate waa biyya Asmaraatti yookaan Suwaatti yookaan Asabitti nama erga osoo jettee carraa siin kennu. Namni achi gurguree si deebisuuf hin jiru. Itti sin butaan malee. Laali. Carraa jala dabili fayyadamu jarri laali. Asittiin hojjetu achittiin hojjeta. Dubartiin jiraatoo labuutti maal hojjetaa jiru? Maal warra amma miliyoonaan bitaman eenyu si hartaa? Isaani miti. Isaani. Isaan magaalaa miila tokkoon dhaaban. Lafa Oromoon gurguratee ittiin utaalu kana wal saamsisee mana amantiitti walii marra'anii mana mootummaatti dhaqanii walii kennanu kana gandaaf gooxii walii hiranu kana ittiin biyya irratti gadi bulgaafatan kana jechuudha. Torbee osoo hin ga'iin dubara Eertiraa 2-3 hira harkaa hirata kan si dhibu jechuudha. Maal taate? Guddaa wayii fakkaata miti amma wanti gurguratanii ittiin ol utaalan kun. Shamarran sadii ergaa fudhattee Asmaraatti galaa jirti. Kana bar kan si aarsu.